السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخين كمين غافيادا غافي تكاتو سموتا نياجو جرا سيغافتشون دندانا نيم تالاتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المخية. مرحبا وان في ترى غافدو أني سوار ربي النبي سراسي يمفقب بيدا. هاي شيخة غافين تي غافي واي توكلاتي توكل خن سوا وجتها مو ودو سوون غone tawakkaltuun tun akkami waan jechuu barsamuu tan cinqu jira. Fakkii famma tawakkaltu Allah jennee harka dhiqachuu dhabuurraa bakka namni irratti wal ga'e dhaquu dhiisuurraa waan sababa jaamundirraa fagaannee tawakkaltu yoo jennee jiraanne tawakkaltuun sun tawakkaltuu dhugaa ni taati. Waan kanaan na cinqeemee addanaa baasa. Maashaallah waan bareedarraa gaafatte ilma kiyya akkam seete gizee tawakkulaata goonu akka waan gartee sababni jirretti tawakkulaata godhuun irra jiraata. Oggaa amma sababa goonu akka waan tawakkulli jirretti sababa godhuun irra jiraata. Akkana jechuun qodoo hizrakum jaa rabbiin if eeggannoo dursuun rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akka ifee nu himee jira. Ammas akka keessaniin halaakatti hin darbinaa je'eeti quraanni dubbata. Rasuul sallallahu alaihi wasallam oggaa jihaada seentan doonawwinaa je'ee sahabaa isaa barsiisuu ture. Waa hundaanuu if qopheessuu fi akka musliimni lubbuu fi eeguu qabu waa hunda keessattuu quraannis hadiisinis nu himaa ture. Tanarratti waan nama ajaa'ibu qissaa bareedu tokko yookaan seenaalee waa'ee uummata nu duraa dhukkubna xaawuun jaamutti dhufeen sii hima. Gaafa Mu'aaz bin Jabal Shaam bulchu xaawuun dhukkubni sun hedduu nama fixuu ture. Mu'aaz bin Jabal illee isumaa ajjeese. Bakka isaa Abbaa Ubaydatun Jarraan bu'eeti biyya hoogganuu ture. Sanboodallee innillee akkasumatti dhukkuba xaawuun saniin du'ee namoonni baay'een dhumaa turan. Garuu dhumarratti Amr ibn Aas namni jaamu sahabaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam guddaan eefa bakka Abbaa Ubaydaa bu'ee booda ammoo siistama tokko fide yookaan mala akkana jeen uummataan isin bara akka xaawuun jechuun akka ibiddaati isin ammoo akka quraaniiti. Oggaa walii qabamtan akka ibiddaatti isin gubaati mee adda fagaadhaa kunis gaara gala adda fagaadhaa jeeti uummata adda fageessaa ture jechuudha. Eefammanni adda fagaatee kunis gaara galee namuutu adda faca'ee booda akkasi rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkuba xaawuun san irraa fuudhe. Duuba Amr ibn Aas waan kana eefa hime booda rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata muslimaa kanarraa fuudhe. Inni dubbii tana jajjabeessee xaawuun jechuun akka ibiddaati isin ammoo akka qoraaniiti. Qoraan hoggaa walii qabame ibiddi nu guba. Yoo qoraan ammoo adda faca'e ibiddi waan gubduun qabuuti adda faca'aa wali dhufuu kanarraa jeeti adda baase. Wanni ammaan tan dhukkuba koronaa kanarraa illee tokko sababni guddaan Amr ibn Aas fakkeenya guddaa waan nu ta'urraa adda faca'aa jechuun isaa sun hedduu takka gartee gaafsanillee waan itti fayyadamanii isaanillee muslimtoonni lubbuu baraaramicha utuleen irra sababa kana godhuun dirqama keenyaa jechuudha. Walumaa galatti gaa ilma kiyya gaafiin gankee gaafii gartee tawakkulaataa fi sababaati waan ta'eef sababni akka muslimaatti dirqama nuti akka muslima sababa goonee irratti hirkanna malee odoo sababa tokkollee hin goone rabbitti hirkannoo jechuun kijiba suni. Namni silaa gargaaramuu qabu sababa malitti haadha Iisaa Maryam alayhi salaam gaafa isa dhaluu jirtu rabbi subhaanahu wa ta'ala isiin beelee jennaan wahuzzi ilayka bijiz'in nakhla wanni timiraasan gufuu timiraa kanam kudhan sosoosuu dandeessan tuqii sababa godhii naatu irraa sii buusaa. Sababni silaa nama dubartii uumamaan laaftuu dhaluu jirtu sanii sababni silaa kan godhamne rabbi kan naaf ture. Garuu ammoo rabbiin gayri isaatti illee ni nyaakisa. Ammoo sababa wanni gartee nu barsiisuuf rabbi subhaanahu wa ta'ala sababa goonee isarratti hirkan nu barsiisee jechuudha. Walumaa galatti nuti sababa godhuun keenya dirqama. Sababa gooneeti rabbitti hirkannaa. Haaza wallahu a'lam. Sheekha kiyya jazaakumullahu khayran. Wallaahi waa hedduu takka addanaa baaftee hedduu naa galatoomii warra guyyaa qiyaamaas illee ilmiin tee ragaa sii baatu rabbi si haa taasisu. Maashaallah duraan sammuutii hedduu na nyaachuu turte ammoo addanaa baastee jirta. Maashaallah. Aamiin ilma kiyya aamiin. Walumaanuu warra guyyaa qiyaamaa milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Dhukkuba kananullee ummata islaamaa hundallee rabbiin jalaa nu haa baasu. Keessaafuu biyya teenya biyya Oromiyaa san gartee ni beeytaami. Rabbiin gartee haadha abbaa achi qabna obboleeyyan faamilii keenyaa achi jira. Walumaa galatti ummata keenyaa achi jira waan ta'eef ummata sanillee rabbiin gartee biroo nu haa dhaabbatu. Biyyi biroo jiranillee rabbiin cinaa nu haa dhaabbatu. Rabbiin dhibdee kana hikmaa isaatii fidee rabbi nu haa kaasuun siin jaa atilleen gaafii kana gaafattee
adda baafachuu keetti fatummaa nu hedduu galatoomne.